bara 2026 kana keessa YouTube irratti fuula keessan osoo hin agarsiisin maallaqa guddaa hojjechuu ni dandeessu. Garuu iccitiin isaa nichi yookaan gosa hojii dorgommii xiqqaa fi kafaltii yookaan RPM guddaa qabu filachuudha. Viidiyoo har'aa keessatti gosa hojii yookaan nichi 10 kanneen bara 2026 keessa YouTube automationiidhaaf hunda caalaa filataman akkasuma dorgommiin isaanii gaxaanaa ta'e garuu ammoo kafaltii guddaa qabaniin isin agarsiisa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa, sababni isaatis gara dhumaatti gosa hojii RPM isaanii $20 ol ta'een isinitti hima waan ta'eef amma garuma viidiyoottiin isin dabarsa. Egaa bara 2026 kana hojiin isin jalqaba irratti YouTube irratti hojjechuudhaan galii guddaa ittiin argachuu dandeessan AI tools for education kan jedhu kana jechuudha. Karaa biraatiin AI akka meeshaa barnootatti fayyadamuu waan jedhu kanarraa mata duree kanarratti hojjechuudhaan YouTube irratti galii guddaa argachuu ni dandeessan jechuudha. Bara 2026 kan keessa jirru kana keessa gaa AI'n iddoo guddaa qabate jechuudha. Mata dureen AI jedhu kun iddoo guddaa qaba. Kanaaf AI irratti hojjechuun baay'ee nama baasa jechuudha YouTube irratti. Fakkeenyaaf gosa hojii kana keessatti wantoonni isin hojjechuu dandeessan ni jiranii. Fakkeenyaaf barsiisotaaf jechuudha akkaataa itti isaan AI fayyadamanii lesson plaanii baafachuu danda'an yookaan immoo barsiisota akkaataa itti isaan AI fayyadamanii lesson plaanii qopheeffachuu danda'an irratti viidiyoo qopheessuu ni dandeessanii. Akkasuma barattootaaf ammoo akkaataa itti isaan AI gargaaramuudhaan barumsa isaanii ittiin baratan irratti viidiyoo adda addaa qopheessuudhaan yookaan immoo viidiyoo how to jedhu qopheessuudhaan YouTube irratti hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf gosti hojii kun maaliif filatame yoo jettan dorgommiin isaa baay'ee gaxaanaadha yookaan immoo dorgommiin isaa baay'ee xiqqaadha waan ta'eef jecha yeroo gabaabaa keessatti gosa hojii kanaan fiixa bahuu yookaan immoo milkaa'uu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf bara 2026 kana keessa namni YouTube banachuu barbaadu nichiin inni filachuu qabu yookaan immoo mata dureen inni gosti hojii inni filachuu qabu AI tools for education kan jedhu kana yoo filate baay'ee kan isa gargaaru ta'a jechuudha. Kanaaf kana filachuu hin dagatinaa warroonni YouTube banattanii. Itti aansuudhaan lammaffaa gosti hojii isin hojjechuu dandeessan bara 2026 kana keessa personal finance and investment yookaan immoo personal finance and investing kan jedhu kana hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Karaa biraatiin maallaqaa fi investment irratti hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Gosti nichii kun akkuma beekamutti nichiin kun yoomiyyuu gold mine yookaan immoo warqii kan ta'edha jechuudha. Gizee hundaa waa'ee maallaqaa kun namni akka xiyyeeffannoodhaan ilaaluu isin godha. Namni yeroo maraa waa'ee maallaqaa xiyyeeffannoodhaan ilaalaa waa'ee maallaqaa yeroo maraa barachuudhaaf hawwa jechuudha. Kanaaf waa'ee personal finance and investing irratti yoo hojjettan baay'ee isin baasa jechuudha. YouTubein bara 2026 kana keessattuu gosa haarawaa micro investing jedhamuu fi kafaltii liqii yookaan immoo debt reduction waan jedhamu irratti xiyyeeffachuudhaan yoo hojjettan RPM keessan kallattiidhaan ol ka'aa akkasuma RPM guddaatu isiniif kaffalama jechuudha. Walumaa galatti YouTube irratti waa'ee faayinaansii yoo hojjettan RPM guddaatu isiniif kaffalama jechuudha. Akkuma beekamu qarshii guddaatu dolaraan isiniif kaffalama jechuudha. Kanaaf waa'ee maallaqaa irratti yookaan personal finance fi investment irratti yoo hojjettan bara 2026 kana keessa YouTube irraa galii guddaa argachuu ni dandeessan jechuudha. Lammaffaa irratti sadaffaa irratti nichii yookaan immoo gosti hojii isin bara 2026 keessa YouTube irratti hojjechuu dandeessan soundscapes for sleep and healing waan jedhu kana yookaan immoo sagalee boqonnaatii fi sagalee hirriibaa waan jedhu kana irratti hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Wanti kun maaliif filatame yoo jettan eeriyaan kun automationiidhaaf baay'ee salphaadha yookaan immoo fuula keessan dho'istanii osoo fuula keessan hin agarsiifne hojjechuudhaaf baay'ee salphaadha jechuudha. Eeriyaa kana irratti hojjechuudhaaf sagalee uumamaa waraabbachuu akkasuma bishaan uumamaan deemuu fa'aa bishaan uumamaa yaa'u kana waraabbachuudhaan dhiyeessuu ni dandeessan yookaan immoo qopheessuu ni dandeessan jechuudha. Akkasuma wanti kun osoo fuula keessan hin agarsiifne iddoo bashannana adda addaa deemtanii waraabuudhaan akkasuma iddoo turizimii adda addaa deemuudhaan bishaan deemu kan adda addaa kana yookaan immoo laga deemu waraabuudhaan iddoo namatti tolu laga deemurraa iddoo nama hawwatu deemtanii waraabuudhaan akkasuma gaarreen irraa iddoo nama hawwatu deemtanii waraabuudhaan sagalee isaatii hojii yoo gadhiiftan sagalee keessan osoo hin dhageessifne yookaan immoo fuula keessan osoo hin agarsiifne sagaluma bishaanii sanii fi iddoo yookaan immoo hawwata turizimii iddoo hawwata turizimii sana yoo viidiyoodhaan hojjettanii gadhiiftan taate wanti kun bara 2026 keessa akka malee audiensii isin argachuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti eeriyaan kun daawwattoota addunyaa guutuu bira ga'uu danda'a. Maaliif sagaleen keessan hin jiru akkasuma fuulli keessan hin jiru waan ta'eef namni iddoo daawwachuu hin barbaanne hin jiru. Kanaaf daawwattoota addunyaa guutuu bira isin ga'uu danda'a waan ta'eef jecha wanti kun evergreen content waan ta'eef kanarratti hojjechuu ni dandeessan jechuudha bara 2026. Kanaaf sadaffaan isa kana fakkaata jechuudha. Afuraffaa irratti kan isin bara 2026 eeriyaan isin YouTube irratti hojjechuu dandeessan true crime and mystery narratives waan jedhu kanarratti hojjechuu dandeessanii karaa biraatiin seenaa yakkaatii fi iccitii waan jedhu irratti hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Namni hundinuu seenaa iccitii qabu dhagahuu jaalata. Fuula keessan osoo hin agarsiisin jechuudha. Sagalee qofaan seenaawwan yakkaa biyya keessaatii fi kan addunyaa qindeessitanii dhiyeessuudhaan engagement guddaa uumachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf namni seenaa dhagahuu jaalata akkasuma waan iccitii tokko dhagahuu jaalata waan ta'eef seenota yakkaa kana dura raawwataman
qindeessanii dhiyeessuudhaan YouTube irraa galii guddaa argachuu ni dandeessan jechuudha bara 2026 kana keessa. Kanaaf afuraffaa irratti kan isin hojjechuu dandeessan True Crime and Mystery Narratives waan jedhu kanarratti hojjechuu dandeessanii seenaa yakkaatii fi iccitii kanarratti ragaa walitti qindeessuudhaan seenaa yakka kana dura raawwatame walitti qindeessuudhaan bara 2026 kana keessa yoo YouTube irratti hojjettan eeriyaa kanarratti baay'ee milkaa'uu ni dandeessan jechuudha. Shanaffaa irratti wanti isin dhiyeessuu dandeessan yookaan immoo bara 2026 kana eeriyaan isin YouTube irratti hojjechuu dandeessan Luxury Lifestyle and AI Art kan jedhu kanarratti hojjechuu dandeessan jechuudha. Karaa biraatiin jireenya qananiitii fi RTAI kan jedhu kanarratti hojjechuu dandeessan jechuudha. As keessatti yookaan immoo eeriyaa kana keessatti maaliif filatame eeriyaan kun jettanii yoo gaafattan jireenya sooreyyii adda addaa konkolaattota qaalii fi manneen babbareedoo agarsiisuudhaan advertiseroota gurguddoo isin harkisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf eeriyaan kun RPM keessan kallattiidhaan parsantii 15 yookaan immoo RPM keessan kallattiidhaan doolaara 15 ol isiniif geessisa jechuudha. Kanaaf eeriyaa kanarratti hojjechuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf eeriyaa namoota sooreyyii irratti hojjechuu dandeessanii fakkeenyaaf Muhammad bin Salman haala kamiin soorome waan jedhu irratti yookaan immoo konkolaataan Muhammad bin Salman maal fakkaatti jireenyi Muhammad bin Salman maal fakkaata akkasuma jireenyi tujjaara addunyaa Elon Musk maal fakkaata jireenyi tujjaarota addunyaa maal fakkaata waan jedhu sanarratti yoo hojjettan wanti kun RPM olaanaa qaba akkasumatti ammas engagementii guddaa isiniif uumuu danda'a waan ta'eef bara 2026 kana waan kanarratti hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Jireenya sooreyyii irratti konkolaattota qaqqaalii irratti fakkeenyaaf konkolaataan qaaliin bara 2026 maali yookaan immoo gosa kamii jettanii irratti hojjechuu dandeessanii konkolaataan qaaliin biyya tamitti argamatanii irratti hojjechuu dandeessanii manneen babbareedoon bara 2026 maal fakkaatu jettanii irratti hojjechuu dandeessanii. Kanaaf wanneen kanarratti hojjettan bara 2026 kana keessa engagementii guddaa argachuu ni dandeessan jechuudha. Jaaffaa irratti eeriyaan isin irratti hojjechuu dandeessan sustainable living and green tech waan jedhu irratti hojjechuu dandeessanii jireenya madaalawaa fi teknooloojii magariisaa waan jedhu irratti hojjechuu dandeessan jechuudha. Akkuma beekamu bara 2026 kana keessa dhimmi naannoo xiyyeeffannoo guddaa hin argata jechuudha. Fakkeenyaaf soolaar enerjii qonna magaalaatii fi meeshaalee naannoo hin faalleessin irratti viidiyoowwan qopheessuun madda maallaqaa guddaa isiniif ta'uu danda'a jechuudha. Wantoota kanarratti hojjettan wanti kun madda maallaqaa guddaa isiniif ta'uu danda'a jechuudha. Waa'ee kanarratti hojjechuudha. Maaliif bara 2026 kana keessa dhimmi naannoodha. Ammoo dhimmi naannoo xiyyeeffannoo guddaa waan qabuuf jechuudha. Waa'ee naannoo irratti illee hojjettanii YouTube irratti milkaa'uu ni dandeessan jechuudha. Akkasuma bara 2026 kana keessa eeriyaan isin YouTube irratti hojjettan eeriyaan torbaffaan maali legal advice and family court waan jedhu irratti hojjechuu dandeessanii. Kana jechuun maali gorsa seeraatii fi mana murtii irratti hojjechuu dandeessan jechuudha. Inni kun iccitiin isaa maali jettanii yoo gaafattan niichii kana yookaan immoo eeriyaa kana iccitiin isaa maali jettanii yoo gaafattan namoonni seeraan wal qabatee gorsa barbaadu. Kanaaf gorsa namoonni barbaadan san keessattuu warroonni waa'ee kanarratti hojjettan warroonni abbaa alangaa taatan warroonni abbootii seeraa taatan waa'ee kanarratti gorsa kennuudhaan gorsa namoonni barbaadan san kennuudhaan YouTube irratti hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Kana qofaa miti gorsa kennuu qofaa miti seenaawwan mana murtii yookaan court stories waan jedhamutu jira. Seenaawwan mana murtii kan kana dura dabran qopheessuudhaan haala nama hawwatuun seenaawwan mana murtii kana dhiyeessuudhaan YouTube irratti hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Karaa biraatiin wanti kun automationiidhaaf baay'ee kan namatti toluu fi automationiidhaaf baay'ee kan tolu waan ta'eef jecha irratti hojjechuun baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaaf warroonni court irra jirtan warroonni waa'ee legal advice irratti argamtan jechuudha. Gara kanaan hojjechuun baay'ee isin fayyada jeetii yaada. Karaa biraatiin 8ffaa irratti wanti isin YouTube irratti hojjechuu dandeessan bara 2026 kana keessa niichiin isin fudhachuu dandeessan English learning for professionals waan jedhu irratti hojjechuu dandeessanii. Karaa biraatiin immoo afaan Ingiliffaa hojjettootaaf waan jedhu irratti jechuudha. Afaan Ingiliffaa hojjettoota barsiisuu waan jedhu irratti hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Maaliif niichiin kun maaliif filatame jettanii yoo gaafattan afaan Ingiliffaa barachuun fedhii yoomiyyuu hin dhumneedha jechuudha. Nama hunda keessaa'u namni hundi afaan Ingiliffaa barachuu ni barbaada. Kanaaf keessattuu bara 2026 kana keessa namoonni hojii rimootii ta'an yookaan immoo hojii fagoo ta'an argachuudhaaf yookaan immoo hojii fagoo ta'an hojjechuudhaaf yookaan hojii biyya biraa hojjechuudhaaf dandeettii afaan Ingiliffaa isin gaafata yookaan immoo dandeettii afaanii isaan gaafata waan ta'eef jecha namni hundi afaan barachuudhaaf fedhii guddaa qaba jechuudha. Namni hundi afaan Ingiliffaa barachuudhaaf fedhii guddaa qaba waan ta'eef afaan Ingiliffaa barsiisuudhaan YouTube irratti hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Bara 2026 kana niichiin kunis niichii baay'ee YouTube irratti isin fayyaduu danda'uudha jechuudha. Kan saayilaffaa kan bara 2026 kana irratti hojjechuu dandeessan psychology and mental health waan jedhu irratti hojjechuu dandeessanii karaa biraatiin maal jechuudha psychology fi fayyaa sammuu irratti hojjechuu dandeessan jechuudha. Keessattuu ogeessa fayyaa ilaalachuu danda'a jechuudha. Wanni kuni warri ogeessa fayyaa taatan waa'ee psychology fi waa'ee fayyaa sammuu irratti hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf hubannoon fayyaa sammuudha baraa gara baraatti dabalaa dhufeera akkuma beekamu viidiyoowwan waa'ee mindfulness fakkeenyaaf waa'ee mindfulness waa'ee sodaa yookaan anxiety hambisuutii fi waa'ee psychology namoota irratti xiyyeeffatan baay'ee barbaadamu jechuudha. Kanaaf waa'ee fayyaa irratti waa'ee fayyaa sammuu irratti bara 2026 kana YouTube irratti hojjettan baay'ee milkaa'uu dandeessanii jechuudha. Kanaaf psychology and mental health kana irratti yoo hojjettan baay'ee milkaa'uu dandeessan jechuudha bara 2026 kana. Kornaffaa irratti eeriyaan isin bara 2026 kana yoo YouTube irratti hojjettan itti milkaa'uu dandeessan home organization and micro gardening waan jedhamu irratti jechuudha. Yoo hojjettanii fakkeenyaaf kana jechuun maal jechuudha?
qindoomina manaatii fi misooma xixiqqaa waan jiru irratti hojjechuu dandeessan jechuudha. Kana jechuun maali? Fakkeenyaaf akkamitti bakka xiqqoo keessatti akkamitti qonna gaggeessuun danda'ama? Fakkeenyaaf iddoo xiqqoo irratti yookaan immoo lafa xiqqoo irratti haala kamiin qonna gaggeessuun danda'ama waan jiru irratti mana keenya akkamitti qulqulleessinee qindeessinaa waan jiru irratti qe'ee keenya yookaan immoo iddoo mana keenya akkamitti qulqulleessinee qindeessinaa waan jiru irratti practically agarsiisuudhaan viidiyoo hojjechuu dandeessanii. Viidiyoowwan kun satisfying waan ta'aniif akkasuma viral ta'uudhaaf carraa guddaa qabu jechuudha. Viidiyoo namni hundi ilaaluudha. Akkaataa itti kaloo keenya keessatti yookaan immoo qe'ee keenya keessatti iddoo xiqqaa irratti qonna gaggeessuu dandeenyu akkaataa itti sanyii gosa adda addaa achi keessatti biqilchuu dandeenyu kanarratti yoo kan viidiyoo hojjetan taatan bara 2026 kana keessa YouTube irratti milkaa'ina guddaa argachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf gaa walumaa galatti eeriyaan yookaan immoo niichiin isin bara 2026 kana keessatti yoo irratti hojjettan carraa guddaa argachuu dandeessan yookaan immoo yoo irratti hojjettan milkaa'ina guddaa argachuu dandeessan kanneen isin barsiise kana fakkaata gaa'ee tokkoffaa irratti gaa AI akka meeshaa barnootaatti waan jiru irratti hojjettan jechuudha. Lammaffaa irratti personal finance and investing maallaqaa fi investment irratti hojjettan. Sadaffaa irratti soundscapes for sleep and healing waa'ee sagalee boqonnaatii fi sagalee uumama adda addaa irratti hojjettan milkaa'uu dandeessu. Afuraffaa irratti true crime and mystery narrative waan jiru irratti seenaa yakkaatii fi iccitii adda addaa irratti hojjettan milkaa'uu dandeessu. Shanaffaa irratti luxury lifestyle and AI art irratti hojjettan jireenya qananiitii fi waa'ee art AI irratti hojjettan jireenya sooreyyii adda addaa irratti hojjettan milkaa'uu dandeessanii. Ja'affaa irratti sustainable living and green tech waan jiru irratti jireenya madaalawaa fi teknoolojii magariisa irratti hojjettan milkaa'uu dandeessu. Torbaffaa irratti legal advice and family court irratti jechuudha. Gorsa seeraatii fi mana murtii adda addaa irratti hojjettan milkaa'uu dandeessu. Saddeettaffaa irratti English learning for professionals afaan Ingiliffaa hojjettootaaf waan jiru irratti hojjettan milkaa'uu dandeessu. Saglaffaa irratti psychology and mental health irratti hojjettan waa'ee psychology fi fayyaa sammuu irratti hojjettan. Kurnaffaa irratti ammoo home organization and micro gardening qindoomina manaatii fi misooma xixiqqaa irratti hojjettan milkaa'uun ni dandeessuun isiniin ja'a. Kanaaf gaa bara 2026 kana keessa niichii kana yookaan immoo gosoota hojii kanarratti YouTube irratti hojjettan YouTube irratti milkaa'uu dandeessanii. Kanaaf gaa hojjechuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Namni hundinuu YouTube banattanii waan kanarratti hojjechuu qabdaniin isiniin ja'a. Dhumarratti gaa niichiiwwan yookaan immoo eeriyaawwan irratti hojjetamu kurnan kana keessaa kan isinitti tole komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Bara 2026 kana keessa gaa YouTube irratti jijjiirama fiduudhaaf istiraatejii sirrii qabaachuun murteessaadha. Viidiyoon kun yoo isin gargaareera ta'e yookaan immoo viidiyoon kun yoo isin gargaare like godhuu hin dagatinaa. Akkasuma odeeffannoo dabalataatiif subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha viidiyoo biraatii walitti deebinaa nagaatti.